Maal taate? Maaltu si dhukkuba? Doktor, wanti nan dhukkube hin jira. Tole, maaltu si dhukkuba? Qoricha siif laanna. Duddana kutaa cuggaarraan na dhukkuba. Na qorrisiisa. Sasi. Tole, wanti si dhukkubu nuuf galeera. Qoricha nuti siif himnu sirriitti fayyadami. Ji'a tokkoof. Tole, doktor. Meenaa kennaa qoricha. Qorichi siif kennamu waan akka kiniiniitu hin ta'in ji'a tokkoof maal goota seete hanqaaquu fi foon walitti taasitee baay'inaan nyaatta jechuudha ji'a tokkoon. Hanqaaquu foonii. Utuu hanqaaquu foon jiraate maaman dhukkubsada doktor. Moo isin bira dhufee nyaadhare. Nan nyaatamee baradha nan salphadhe maal taate? Nama keessattuu hin taa'e muuziqaa dhaggeeffadhu dhuufuun nan qabu seeta. Dhuufuun na qabee jennaan ol fuudheetu manxii godhe uummanni muuziqaa dhaggeeffataa jirraa jedheen. Sana booda uummanni asiif achi ilaale. Achi booda uummanni asiif achi ilaale nammaan jedhe yeroo ilaalu muuziqaa kan dhaggeeffataa jiru ana qofa ture daayirefooniidhaan uummanni muuziqaa dhaggeeffataa hin jiru dhuufuu kiyya dhaga'ee qaanfate.